Waaw! Kana booddee ani afaan Ingiliffaa hin danda'u jennee namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraan fagaan Oromoon Ingilish dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf kunoos jira. Maarree irra deddeebiitiin viidiyoo kana haa daawwannu. Let's start. You talk as if you knew me. Yeroo baay'ee namni tokko otuma waa'ee waa tokko hin beekin yookiis waa'ee nama tokko hin beekin callisee yeroo inni haasa'u akkuma waan beeku tokkotti haasofta yookiis waa'ee keenya haasaa yoo ta'e immoo akkuma waan na beektutti haasaa jirta. Wanti kun dhuguma namichi akka nun beeknedha waan inni ibsaa jiru. Namichi nun beeku yeroo baay'ee jecha kana kan fayyadamnu negatiivliidha. Akkuma waan nu beektutti haasofta garuu nun beektu jechuu barbaanne you talk as if you knew me. 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 Akkuma waan na beektutti haasofta garuu nan beektu jechaa jirra jechuudha. So as if isheen jettu kun akkuma kan jennu kanadha kan inni bakka bu'u negatiivlii jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya kan biraa he acted as if he was rich. Namichi sooressaa akka hin taanedha akka hima kanaatti. Garuu akka nama sooressaa of godha. Akka nama sooressaa of taasisa. Ni jenna yeroodhaa gara yerootti. Namni tokko sooressaa osoo hin tahin yookiis maallaqa yookiis qabeenya guddaa osoo hin qabaatiin garuu akka nama sooressaa akka nama maallaqa guddaa qabu wayii gaafa of godhu akkuma nama sooressaa tokko of godha ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin kana gaafa jennu as if isheen jettu summaanni akkuma waan taateef isheetti daballee akka kana jennaa jechuudha. He acted as if he was rich. 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 Jennaa jechuudha. Sooressa miti. He acted as if he was rich. Inni sooressa miti garuu akka sooressaa of godhaa jechaa jirraa jechuudha. Meesin immoo haaluma kanaatiin akka nama waan hunda beekutti odeessaa namni ta'e wayii beekumsa waa'ee waan tokko hin qabu yookiis immoo kanas immoo hundumaa akka waan nama beekutti haasaa yoo ta'e akkuma nama waan hundumaa beekutti odeessa yookiis haasaa jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. It is time. It is time. Waan tokko gaafa haasofnu kun yeroo isaati. Amma kun yeroo isaati ni jenna. Yeroo isaati amma yeroo isaati sirriidha. The right time. Isa jennu jechuudha kun yeroo isaati jenna. So afaan Ingiliffaatiin kun it is time. It is time. It is time jechuu dandeenya jechuudha. Kun yeroo isaati gochi sun yookiis wanti sun yeroo isaati. Fakkeenyaaf it is time to learn English. It is time to learn English. Kun yeroo itti Ingiliffa barannudha yookiin immoo yeroon Ingiliffa itti baratan amma jechuu yoo barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Yeroon itti afaan Ingiliffaa baratan ammadha. Yeroo kana haasofnu kondiishiniin wayii yookiis haalli wayii mijateera jechuudha gocha sanaaf. So yeroon itti afaan Ingiliffaa baratan amma jechuu barbaanne it is time kan jettu kun yoo ichi amma ta'uu ibsiti. So satti dabaluutiin akka kana jechuu dandeenya jechuudha. It is time to learn English. It is time to learn English. It is time to learn English. Jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa it is time you had a baby. It is time you had a baby. Kun yerootti ati mucaa qabaachuu qabdu ture. Yerootti mucaa qabaachuu qabdudha ammi. Ammi yeroo atitti mucaa qabaachuu qabdudha. Akkas ture. Namichi maanni asitti haadhi fayyadamne waan ta'eef hin qabu jechuudha. Akka namichi hin qabnedha kan nuyi yaachaa jirru. Garuu sa'aatichi yookiis immoo yeroon sun yeroo itti nama nu ifaan haasaa jirru sun mucaa qabaachuu qabu ture. So akka kana jechuu barbaanne it is a time or it is time you had a baby. 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 Yeroon itti ati mucaa qabaachuu qabdu amma ture ammadha. Mucaa qabaachuu qabda turte amma jechaa jirraa jechuudha.
Mee isin immoo amma yeroon itti mana qabaachuu qabdu ture yookiis yeroo ati itti mana qabaachuu qabdu amma ture. Amma yeroo itti ati mana qabaachuu qabdu ture jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. I could have saved money. Could have kan jedhu kun immoo akka would have fi fedha qabaachuu keenya osoo hin taane akka should have immoo dirqama osoo hin taane could have kun hin dandeenye ture. Waan dandeenyudha. Just yeroo qabnaa, humna qabnaa, maallaqa sanas ni qabna turre kana gochuudhaaf. Garuu hin godhiin hafneera. Ani maallaqa qusachuu nan danda'a ture. Hin qusannee jechuudha namni kana haasaa jiru. So akkana jechuu yoo barbaanne ani maallaqa qusachuu nan danda'a ture. Sorry. Jechuu yoo barbaanne I could have saved money. I could have saved money. Jechuu dandeenya jechuudha. Maallaqa qusachuu nan danda'an ture. Nan danda'an ture. Jechaa jirraa jechuudha. Kanaaf could have kan jettu kun danda'uu keenya ibsiti jechuudha. Danda'uu keenya akkas gochuu akka dandeenyu kan ibsu hima kana keessatti could ishee jettu kanadha. So could have plus V3 yookaan verb 3 gaafatti daballu wantichi ni dandeenya garuu hin godhiin hafneerraa jechuudha. Waa'ee yeroo darbee wanta darbee wanta dur nu darbe sanadha kan nuyi haasaa jirru jechuudha. I could have saved money. I could have saved money. Yoo jenne maallaqa qusachuu nan danda'an ture. Maallaqa qusachuu nan danda'an ture. Garuu hin qusatiin nafi jechaa jirraa jechuudha. Hin qusatiin nafi jechaa jirraa jechuudha. Inni kabiraan I could have learned English. I could have learned English. I could have learned English. Yeroo itti afaan Ingiliffaa barachuu dandeenyu ni qabna. Akkuma kanas maallaqa nu gaafatu ta'e maallaqa sana gochuu dandeenyu ni qabna. Wanta hundumaa ni qabna. Garuu afaan Ingiliffaa hin baratiin maal ta'eera? Hafneera. Ani afaan Ingiliffaa yookiis Ingiliffa barachuu nan danda'a ture. Jechuu barbaanne I could have learned English. Hin barannee jechuudha. Namni kana haasaa jiru afaan Ingiliffaa akka hin baratiin haasaa jira jechuudha. Wanticha garuu barachuudhaaf fedhanii qabaa jechuudha. Akka kanaatti gochoota akkasii yookiis wantoota akkasii haasa'uu yoo barbaanne I could have plus verb 3 daballee haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. So mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin namni tokko qorumsa hin darbine intaraansii haa ta'u, eegzitii haa ta'u, ministirii haa ta'u, qormaata kamiyyuu haa ta'u qorumsa sana darbuu nan danda'a ture. Hin darbine garuu namichi qorumsa sana hin dabarre. So qorumsa sana darbuu nan danda'a ture jechuu barbaade afaan Ingiliffaatiin akkam akka jedhu koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section.